Isa kan amma waan gootu ati nama waraqaalee qabu akkuma jette mana ta'aa jira dalagataan jiru jedha ta viidiyoo kee al takka hojjette jedhe amma ana caalaa waan si cinku hin jiru hin cinqamini tasgabbaa'ii wanti dhufe uummata kan jiru rabbiin si laaffisa waa maraayyuu jechuudha viidiyoon kee waan guddaa miti sammiira keessa galtee waa dubbattee turte gatii kanaaf jecha amma namni martuu akka faallatti fudhataa jira. Wanjalanya wajinasen anugan callati yoo mulaagaa namaa guuttee dubbattaa mi wasfaataa fi bayyasi wanjalanya ati argate anugan sinja wallahi ibsaa kana gadi buusimee tana waan akka calle takka dhiiraa yoo waa dubbattaa osoo jaartii ta'etu si bira hojjetaniin dubbattu usi minna ka osoo jaartii isaatu bira hojjetaniin dubbanneetu waa'ee ahmadaa saabat namoota akka ibsaa kanan galchinaa sodaattu osoo jaartiyyuu bira hojjetanii hafuuran baafanne kana nuti gaafa nama kenna muka itti kaan akka dhiiraa dubbanneerra boleessa ina dhageeffadhu naasa waan hin taane naasa'uu dhageeffadhu amma gorsa sii qabaan nuti akka nama kenna miidhameeti dubbannee jirra yeroo sanitti namni lubbuun isaa duutee hin jiru hin cinqaminati waraqaa seeraa qabdaa wanni waan waggaa sadii duraati waan kana keessa harkan qabu dubbiin sun dhumate kanuma bichaadha wanni si barbaachisu lammaffarratti namoonni amma miidiyaa irra deemanii sitti kolfamaa jiran kuni isaan onneeyyuu hin qaban nama osoo jaartii bira hojjetanii jaartii ofiirra lolle jechuudha. Nuti gaafa nama kennatu kan akka dhiiraa fokkorre ol kaanee abboo akka leencaa baroonnee jechuudha. Amma saanaaniin gaafa sanitti nama miira kenna dubbanneerra. Atis gaafa san dubbiin dhumate araarri bu'e namni lubbuun baateen jiru yooma miiraanuu dubbatte dhiirummaa dubbatte. Jawaar ammoo akkuma jette namatu fotoo kee itti erge poosii godhee si barbaadaa hin jiru maqaa kee dabarsee poolisii kennaa hin jiru hin cinqamin ansitti ma dhageeffadhu. Jawaar poosii si godhe viidiyoo ati hojjettu guutuullee argee jira. Maqama kee poosii godhe malee waa'ee kee qulqulleeffatee jira innis namni inni barbaadaa jiru yakkamtootuma gugurdoodha warra ijoollee gaasirra fidanii tuman warra ijoollee sigalee lubbuu isaanii baasan Jawaar ragaa kana mara bira jira. Waa'ee Jawaariif illee hin cinqamin dhugaa sitti mana amani inni waa mara adda baafateera. Gaafa fotoon kee itti ergamu namoota san dabalataan yakki inni dalage kabiraallee dabalaa jedhee gaafata Jawaar. Viidiyoo kee tokkochaan qaban kaati gaasirra fiddee ijoollee tumsiiftu. Kaati mana keetii fiddee ijoollee waa goosiftu. Gatii kanaaf maqaan kee maxxaneef hin cinqamin ragaa qulqulleeffatee namoota yakka dalagan kan mana isaaniitii fidanii tumsisaa jiran. Fakkeenyaaf amma Jawaariif maal irratti dinqisiifadhe beeyta? Abdii bilisummaa ka biyya galee hordofaa jira Jawaar. Agara dirasii dubbii qulqulluu duuka deemaa jira jechuudha. Namoonni akka Abdii warra gaasirra fidanii ijoollee tumsiisaa ba'an kallattiidhaan namoonni akkanaa kun yeroo sanitti nullee seera dhiyeessuudhaaf yaallee turre. Ati garuu afaaniin dubbatte malee gaastii kee fiddee nama tokkos hin tumsiifne nama tokkos hin azzabne Jawaar ragaa kana mara waan qabuuf maqaa kee poostii godhuu qofa laaltee hin dararamini hin cinqamini tasgabbaa'ii girrigirriitti jira guyyaa takkaaf lama akkuma jette manallee turuu dandeessaa yoo waan itti nyaattuuf waan dhuydu dhabde anuu birriisii ergaa waan nyaattuun rakkoon qabu obboleettiin teennatuun si gargaaruu dandeessi rakkinni akkama jettuu kana yoo manatti deebitee waan nyaattuun qaban saniin gara kaanitti ati nama iqaamaa qabu waan taateef poolisii Masuudii biraa yoo geette yakka kee hin qoratamaa achi booda qulqulleeffamee gadi baataa jechuudha. Walumaa galatti amma achillee waan ga'uunatti hin fakkaatu tokkoffarratti maqaa kee Jawaar Muhammad dabarsee poolisii kennaa hin jiru kanaayyuu amanuu qabdu. Jawaar maqaa kee fotoo kee poostii godheera garuu dhimma kee jala seenee hordofee dabarsaa hin jiru. Jawaar bara nu bicha ayyisiisaa jira seeta. Amma miidiyaa kanarratti kaleessuma waa'ee faannoo dubbatee har'a Tigireen itti duulaa jirti. Faannoon itti duulaa jirti. Itoophiyaan guutuun Jawaar garagaltee jirti. Jawaar yoo nullee warra isa jaalatu xilaata ofii godhee faannoollee Tigireellee xilaata ofii godhee namnummaan galma isaa qabu hin jiru jechuudha. Walgahii nuti isaaf feereeshi. Inni dandamu akkatti nama jaalatan hunda seera dhiyeessanii gulana galma eenyutu isaa qaba. Awurooppaa keessatti Suud Arabiyaatti eenyu galma isaa qaba dargaggeeyyan isa jaalatu kana seera dhiyeesse. Eeshi waan biraarraa dubbata. Fakkeenyaaf obboleessa keenya kana tasgabbeessuu deemaara dhiifama waliin. Ati waan gootu walii galattan dubbisi tasgabbeessuu sitti moo seene dhugaa rabbiititti ati garaana nyaattee jennaan jechuudha. Namoota akka ibsaa lummuxii tana ka osoo jaartiyyuu bira hojjetanii onneen isaa bishaanii tanniin irraa naasa'in. Dhiirri gaafa rakkoo argiteen dubbatteerta. Amma wanni ansii dhaamu Jawaar fotoo kee maxxanse malee waan biraa maxxansine isii tana hubadhu. Fotoo kee maxxanse malee yakki jala seenee saafii yakkamaadhaa jedhee maqaa kee poolisii Itoophiyaa Suudiitii dabarsaa hin jiru.
lakkoofsa kee poolisii Suudiitti dabarsaa hin jiru. Jawaar Jawaar jechuun jarraa galchi saafi. Jawaar nama dhugarra dhaabbatee deemudha. Kanaafi obboleessa kiyya Saafi ati nama nagaati hin cinqamini hin raafamini rabbiin obsa siif haa kennu tasgabbaay. Yoo akkuma jettu kanaayyuu gara toomii mangistii keenna way baaliyyoo kaa infitadhamee koo jidduu natti seenini ka baaliyyoo Ay jiddumaan gaafii takka si gaafachuu barbaade amma jirullee maaliif qoroonnaa gaafii karaati? dhiisi mee gaafiin hin gaa kana caala maal gootanii dhukkeen nurraa kaate mee callisi. Mucaa kana gorsinaa mucaan akka malee raafamaara mana galee waan nyaadhu hin qabu daara. Ila gatii kanaaf jecha Saafii dhugaas itti ma'anii istiraateejii Jawaar ittiin deemaa jiru si ibsuu barbaadeeti. Jawaar warra yakka dalagee lubbuu namaa baase amma gara Suudii keessaa bahee Yamanii uduuda kanarra gad deebi'ee jira Jawaar. Qabsoo sirrii geggeessaara yakkamtoota dhugaa irratti. Maqaa kee itti bira ga'ee maqaa kee maxxanse garuu Saafii yakka akkamii dalage ka jedhus qoratee jira. Gaafa Jawaar maqaa kee dabarsee poolisii Suudiitti kenne inuma to'atamta. Kanaaf jecha inni maqaa kee dabarsee kennaa hin jiru. Atis dubbattee jirtaa rakkina kana keessa hin jirtu. Gaafa inni maqaa kee qulqulleeffatee viidiyoo keetii fi yakka ati dalayde ijoollee fiddee gaas irratti tumsiiftu ijoollee fiddee gaas irratti darartu san si maxxanse gaafa san carraa biraan qabdu to'atamuu dandeessa. Amma reefii tana waan inni poosti godhe argaarta. Ijoolleen osoo dheessan rasaasaan ajjeefamaa jiran jedhee poosti godhe. Gatii kanaaf jecha namoota yakka gugurdaa dalagan jala bu'ee hordofaa jira. Ati walumaa galatti obboleessoo tasgabbaayii hin cinqamini inni si dhagayeera viidiyoo kee bara guyyaa dheengaddaati dubbatteerraa sagaleen kee isa bira ga'e. Asiliin ati amma kadhataa jirtullee itti himeera keessaan. Jawaar kanaa miti dubbiin footoo kee maxxansee ilaalte malee ati waan biraatii miti jechuudha. Kanaafi hin cinqamini yoo ta'ellee dubbatte waan dubbatte san haga namni sirraa hubatu hubachiifte zabana kana keessa namni dhugaa sirraa barbaadu hin jiru isaan sagalee kee jijjiiranii laayikii bicha marree bicha kana qofaaf olii gaffii namni gariin waa'ee namummaan beekan akka waan ati yeroo sanitti miira sanii waa nama gooteetti dubbatan galumaa galatti wanni an takkattiin si hubachiisuu barbaadu yoo rakkinna mana keessatti deebitee waan nyaattuuf waan dhugdu hin qabaanne waan dandeenye si gargaarraa waan nyaattu si ergina cinqamiin siin jechuu barbaadeeti amma booda ammoo waa'ee makanaatu keessaa bahime waa'ee makanaatu keessaa bahi dalagaan kiyya kun ilaamata wanni sobachuu qabda warra as keessa jirtan Mee chaansii nu kenna. Chaansii nu kenna mee saafichoo. Yeroo tokko Ahmeditti deebisuu fedha. Ahmed laali ani akka nama waa haasee waa viidiyoo qabadhe miti pikchari kee kachi bira deeme warri achi erganillee wal beenaallee anillee isaan beeka isaanillee na beekanii. Haa ta'u immoo amma akka reefu kana jettee si gargaaraa minaamini ani parsanaalii namallee gargaaree hin beeku gargaaruufillee taa'utti hin jiru. Piliis yoo dandeettanii maqaa kiyya nan balleessina. Kanuma jechuu barbaade. Saafi yoo duuteellee itti gaafatamummaa sanuu fudhachuu. Mollaayit galchime Ani ijoollee taanii mollaayit galchi. namni dalagatu malee nyaatu soba kun ani har'a gartee dhokatee namni guutuun kijibaan gartee warri sobu mana keessa taa'ee sobu kanan sobuun an dhugaa fi dhugaatii. Gabboy kana keessa hodha. Sodaa ambulaansiin qabnu waan ta'eef gabboy isii galee. Attuu kana maaliif gachiifti yaan qabdu? Hoomuni. Maal? Hattuu kana maaliif gachiisaa atuu fayyaan qabdu? Abbaa Abdallaa galchi Abbaa Abdallaa si wayii. Nama kana jawwaana nama tokko argaa. Salaam alaikum. Alaikum assalam. Amma waan gootu obboleessa kiyya. Gorsa takkatti si dhaamsee anillee sirraa qabu amma ibsa abbaa jaalalaa ka jedhu kun inni asuma jala taa'ee viidiyoo si waraabee si kolfa malee kun homaa si hin godhu jedhi.